Akkuma Jowaar Mohaammed jedhee lolli dhaadannoo garaagaraa gamaa gamanaa walitti dhageessaatiin jirtan kun keessafuu gama muummicha ministeera Itoophiyaatii fi dabballoota isaatiin akka malee dibbee waraanaa rukutamaatiin jirtu kun akka malee oowwitee waan jirtuuf yeroo dhiyoo keessatti otoo isaan itti hin qophaa'in lolli kun eegalamuudha mala. Sababni isaatilleen bakka hin waraannetti hin luqqifatan. Akkas jechuun nama waraanuudhaaf hin deemne tokkotti billaa hin baafatan. Maaliif namtichi ati billaa itti baafatte kun na waraanuudhaaf deema je'eeti si waraanuu danda'a waan ta'eef billaa itti hin baafatanii. Kanaafuu dhaadannoon gartee kijibaa tagartee osoo hin qophaa'in dibbee waraanaa gaggeessuudhaaf akka feenis hin goone humnaan maarree goone jettanii ajandaalee garagaraa boccanii dabballoota garagaraatiin intarneeta kana gubbatti ajandaa uumaatiin turtan dibbee waraanaa oowwisaatiin turtan tun akka malee humnaa ol oowwitee waan jirtuuf kana booda osoo atumtillee lola seenuu baattee lolli ni eegalamaa jee Jowaar Mohaammed. Sababni itti eegalamuu ta'ullee takkaa irtuu billaa itti luqqifattanii jirtanii sodaachisuudhaaf waan kana gootanii garuu jarri na waraanuudhaaf deeman jedhanii waan gartee sammuu keessatti ufimaniif waan qabaniin isaanillee gartee waraana banuun isaanii waan afan qabuu miti jechuudhaan Jowaar Mohaammed bana barreeffama dheeraa isiniif galaqqifne san keessatti dubbateetiin ture. Egaa wanni jedhamte hin oolle halkanidha. Lolli banameetiin jira. Lolli kuni kan baname garee TPLFin baname jechaatiin jiran. Naannoo Affaar keessatti miidhaan qaqqabsiifamee akka jirutu dubbatama. Akka gartee ibsaa naannoo Affaar keessaa bahaatiin jirutti gareen humnoota TPLF irraa ta'e daangaa Affaar galuudhaan haleellaa raawwachuu biiroon kominikeeshinii naannoo Affaartu beeksise. Wanni kun kan ta'e halkanirraa sa'aa takkatti lolli nurratti banamee jira. Biiroon kominikeeshinii naannoo Affaar kun kaleessa galgala akka ibsa baasetti guujillee yookaan gareen balleessaa isaa irraa hin baranne gareen TPLF har'aan kana daangaa naannoo Affaar humnaan seenuudhaan humnoota nagaa irratti haleellaa meeshaa waraanaa jabaa kanneen akka moortariitii fi Zuu-23 jedhamuun raawwateetiin jira jedha. Ibsi kun gareen TPLF akkuma barame moortarii fi Zuu-23 fayyadamuudhaan namoota nagaa dhukaasaan tumuun akkuma kana dura baratan shororkeesseetti jira jechuudhaan himata. Ibsi biiroo kominikeeshinii naannoo Affaar kun akka jedhutti guyyaa kaleessaa 9/5/2025 halkan keessa gara sa'aa tokkotti haleellaan isaan irratti raawwatamuudha kan ibsu. Gareen dulloomaa TPLF jechuudhaan isaan yaaman kun daangaa cabsanii darbuudhaan jira. Naannoo Affaar godina lama kan jedhamu keessatti aanaa magaallee ganda Toonsaatii fi Milkii keessatti horsiisee bultoota nagaa Affaar irratti meeshaa waraanaa gurguddaa fayyadamuudhaan dhukaasa bananiiti jiru jedha. Gareen TPLF kun daangaa darbee namoota nagaa irratti dhukaasa banuu isaan waliigaltee Pretooriyaadhaa kan ifatti diigeetiin jira jechuudhaan waliigaltee Pretooriyaatti waggoota lama dura mallatteeffamee sababaa lolli dhaabbateetiin ture ifatti cabseetiin jira jechuudhaan ibsi isaanii kuni. Gareen TPLF isaanowwan dubbii barbaadan kun jira ibsi isaanii kun yeroo daangaa seenan jaarroleen Affaar isaanowwan nagaa barbaadan adaraa deebi'a yaaboo deebi'a jedhanii akka malee kadhatanillee didaniitiin haleellaa kana raawwatanii jira. Ibsi kominikeeshinii mootummaa naannoo Affaar irraa guyyaa kaleessaa ba'e sun obbo Geetaachoo Raddaadhaatilleen akka dhugaa ta'e himuudhaan jeequmsa achi keessatti deemaatiin jiru garee TDF fi garee TPF jedhamuun akka ta'e ibsuu baatanillee garuu qoccallaan achi keessatti gartee ammaan kana eegalame kun waliigaltee Pretooriyaadhaa ni cabsa jechuudhaan kan komatan. Dhimma kana irratti kan gaafataman itti gaafatamaan biiroo nagaatii fi tasgabbii naannoo Tigraay Birgeedar Jeneraal Taklaay Kidaanee himannaa naannoo Affaar kana waakkataniitiin jiru. Bakki Affaar seennee to'anne tokkollee hin jiru jechuudhaan BBCdhaaf deebii kennan. Mootummaan naannoo Affaar gareen TPLF haleellaa raawwate gocha isaa kana irraa hin deebi'u taanan tarkaanfii akka fudhatu akeekkachiisee kenneetii jira. Gareen gochaa isaa kaleessaa irraa hin baranne kun gocha isaa kana irraa of hin qusatu taanan mootummaan naannoo Affaar nageenya uummata isaa eeguu fi daangaa isaa humna naannicha alaa galu kam irraayyuu ittisuudhaaf tarkaanfii akka fudhatu danda'u beeksiseetiin jira. Deebiin naannoo Tigraay irraa kenname himannaa naannoo Affaar irraa dhagahame qondaala naannoo Tigraay himataniitiin jiru. Itti gaafatamaan biiroo nagaatii fi tasgabbii naannoo Tigraay Birgeedar Jeneraal Taklaay nuti walitti bu'iinsa banne akkasii hin qabnu qophii akkasillee hin qabnu jechuudhaan himan. Inumaayyuu humnoonni Affaarii fi humnoonni lafa bilisa baasaa Tigraay irra deddeebiidhaan nu tuttuqaatiin jiru jechuudhaan himatan. Lafa bilisa baasaa Tigraay humnoonni jedhaman kun ammoo TDF akka ta'etu beekama. Haa ta'u malee bulchaan aanaa gama Affaar humnoonni Tigraayitti dhukaasan jedhaman kun kiiloomeetira 15 daangaa Affaar keessa seenuudhaan akka isaanitti dhukaasanii dubbata. Naannoo Affaaritti bulchaan aanaa magaalee Abduu Sheekh biraa BBCtti yoo dubbatan sa'aatii 12 irraa kaasanii meeshaalee waraanaa gurguddaa uummatatti darbachuudha jalqaban. Humna guddaa waan qabuuf moortarii Zuu-23 fakkaata.
ummanni leen sagalee dhukaasa kanaan rifateeti bakka sanaa baqateetiin jira garuu citanii kana fanni jiran jechuudhaan dubbata. Humnoonni isin jettan kun baay'inni isaanii hangamtaa jedhamanii kan gaafataman bulchaan aanaa magaalleedhaa kun akkana jedhan. Akkaan baay'eedha lakkoofsaan kana jedhamee ibsamuu baatullee bakka sana dhuunfataniiti jiru. Gandi sun baay'ee bal'aadha. Gandoota baay'eedha qaba. Gandoota 6 kan ta'an qabataniiti jiru. Naannoo Affaar keessa kiiloomeetira 15 ol cabsanii seenaniitiin gandoota 6 akkasii to'ataniitiin jiran jechuudha himi. Ammallee yaaddoon akka jiruu fi fuula duraan kan isaan lolu waan hin jirreef malee waan dhaabbatu miti jechuudhaan yaaddoo himataniiti jiran. Yoo humni dabalataa bakka sanitti bobba'ee jiraateef kan gaafataman qondaalli kuni lakkii milishaa fi uummata bakka sana jirurraa kan hafe nuti humna gara sanitti buufne yookaan finne hin qabnu jedhan. Uummata baasuu irratti hojjetamaatiin jira malee hanga ammaatti humni gama naannootiinis ta'e federaalaatiin garas geeffame akka hin jirre dubbata. Waan ta'e garuu ibsineerra. Waraanni akka hin jalqabamneef jedhameeti natti fakkaata. Hanga ammaatti humni gara sanatti bobbaafame hin jiru jechuudhaan dubbata. Mootummaa naannoo Tigraay irraa ibsa kenname ammoo nuu miti jaa. Kana jechuun humna bilisa baasaa Tigraay sanii jechuudha. Humni bilisa baasaa Tigraay bulchiinsa naannoo Tigraay dura dhaabbataa akka jiru beekamaadha. Warri isaan dura dhaabbataa jiru sun ammoo warra Shaabiyaatiin waliin hidhata qabaa jedhameeti dubbatamaatiin jira. Bulchiinsa Tigraay nuu miti jechaa jirani. Warri Affaar ammoo humni guddaan ta'e gartee akka dhukaasa irratti banee lafa gandoota 6 to'atanii jiran kan inni dubbatu. Mootummaan federaalaa sochii hin eegalleedha. Maaltu akka deemaa jiru nama dhiba. Haa ta'u garuu lolli eegalamee jira. Mootummaan federaalaa ittiin siyaasa isaa tolfachuudhaaf yoo lola eegaluu kan barbaadu taate mee dhaabbadha. Jaraan irratti banee nuti illee san booda defend of goone waan jiruun lolaaf karoora akka qabanii dhagaa wanni namoonni tokko xiinxala yaada kannanii. Naannoo Tigraay tana keessattuu walqoqqoodaan siyaasaatii fi humnoota hidhatan jidduu jiru akka malee babal'ataa dhufeetiin jira. Humni hidhatee humnoota TPLF irraa adda bahe naannoo daangaa Afaarii fi Tigraay kana buufachuudhaan qabsoo hidhannootiin gaggeessa yeete achi keessa socho'aa jira. Qaamni kuni humna nagaa Tigraay jechuudhaan kan of waamu yommuu ta'u lafa bilisaa Tigraay jedhu buufatee bulchiinsa TPLF mormaatiin jira. Pirezidaantiin yerootii fi naannoo Tigraay Leetanaal Jeneraal Taaddasaa Warradaan ji'a darbe keessa lafti bilisaa Tigraay keessa miti naannoo Affaar keessatti argama jechuudhaan yaada hooggantoota TPLF faallessu dubbataniiti jiru. Leetanaal Jeneraal Taaddasaan wal dhabdeen garee hidhatee Affaar jiru waliin jiru karaa nagaa furamuu qaba jedhan. Garuu tuttuqaan naannoo Affaar irraa dhufu akka waan mootummaa naannichaa yookaan federaalaa irraa ta'etti ilaalama. Akka waan tagaaruu irraa ta'etti ilaalamuu hin qabu jechuudhaan dubbatan. Leetanaal Jeneraal Taaddasaan gareen hidhatee naannoo Affaar keessa socho'u meeshaa isaanii hiikkachuu qabu jechuudhaan dubbatan. Rakkoon naannoo Tigraay keessaa uummata Tigraay keessatti furamuu qabaa jedhan. Dabalataan ministeerri gorsaa dhimmoota baha Afrikaa ta'uudhaan kan hojjetaatiin jiran obbo Geetaachoo Raddaatilleen paartii haaraa Simeret jedhamu hundeessaniiti jiru. Wal dhabdee fi wal qoqqoodaan naannichaa gama paartilee siyaasaan qofaa osoo hin taane gama qaama hidhateetiin illee babal'ataa dhufeetiin jira. Mootummaan Itoophiyaadhaa gaggeessitoota TPLF mootummaa Eritiriyaa waliin hojjetu jechuudhaan dhiyeenya himateetiin ture. Mootummaan Eritiriyaadhaa hidhattoota Itoophiyaa keessaa fayyadamuudhaan biyyicha keessa nagaan akka hin jiraanne gochuudhaaf yookaan taasisuudhaaf hojjechaatiin jira jechuudhaan himate. TPLF mootummaan waliigaltee Pretooriyaa kabajaatiin hin jiru jechuudhaan komata. Mootummaan Itoophiyaadhaa ammoo waliigalticha cabsaa kan jiru TPLF ta'uudha himata. Dabalataan humni biraa hidhatee naannoo Affaar keessa buufachuudhaan mootummaa Eritiriyaa mormaallee kan jiru ni jiran. Geetaachoo Raddaadhaa guyyaa kaleessaa lola guyyaa kaleessaa naannoo Affaar irratti baname jedhamu kan ilaalchisuudhaan waan barreessan qaban. Gareen TPLF ajandaa Shaabiyaa hojiirra oolchuun mootummaa federaalaa walitti bu'iinsa keessa galchuudhaaf gama Affaariin qoccolloo raawwachaatiin jiru jechuudhaan dubbataniitiin jiran. Obbo Geetaachoo Raddaadhaa hooggantoonni waraana Tigraay Fissaa Manjuusii fi Yohaannis Midad jedhaman hojii walitti bu'iinsa kaasuu kan ammaan kana jalqabdan kana dhaabaa jechuudhaan akeekkachiisan. Obbo Geetaachoon gareen hooggansa TPLF kan isaan garee boodatti hafuu jechuudhaan waaman waliigaltee Pretooriyaa diiguudhaaf tuttuqqaa hedduu raawwachaatiin jira jechuudhaan dubbatan. Garuu mootummaan federaalaa amma ammaatti waan kanarraa humaa takka illee yookaan deebii kan nurraaf qosateetiin jira jedhan. Garichi mootummaa federaalaa walitti bu'iinsa keessa galchuudhaaf gama Affaariin rakkoo uumaatiin jira. Kunilleen ajandaa ajajaa isaanii Shaabiyaa hojiirra oolchuudhaaf kan raawwatamaa jiru jechuudhaan ibsan. Eritiriyaan garuu Itoophiyaa rakkoo qaxanaa gaanfa Afrikaa keessatti uumaatiin jirtu kana balleeffachuudhaaf jecha qubanatti qabaatiin jirti jechuudhaan sababaa gartee waan kana lolaa ofiin irratti banuudhaaf deemtu akka ookara gaanfa Afrikaa keessatti ofii banuudhaaf deemtu kana anatti quba qabaatiin jirti jechuudhaan himata isaa irratti banan kana kufaa godhaniitiin turan. Obbo Geetaachoon ofii isaaniillee yeroo waraana Tigraay waggoota 2 oliif gaggeeffamaa ture sana
Hooggantoota TPLF amma qeeqanii fi boodatti hafoo jedhan waliin waraanicha gaggeessaa turuun kan yaadamu. Waraana kakaastee gidiraa fi ajjechaa uummata ofii irratti afeeruun gantummaadha kan jedhan obbo Geetaachoon humna ittisa Tigraay yookaan TDF fi humna nagaa Tigraay yookaan TPF Tigraay fi Affaar keessa jiran fedhii Shaabiyaa galmaan ga'uudhaaf wal dhibdee keessa seenuu hin qabdan jechuudhaan dubbate. Gareen Affaar keessa maandeffateetiin jiru humna TPLF irraa citee ba'e yoo ta'u gaggeessitoota TPLF akka mormantu dhaga'ama. Obbo Geetaachoon kana haa jedhanii malee gareen lamaanuu ergama Shaabiyaadhaa yookaan hariiroo isaan waliin qabaachuu isaanii ibsanii hin beekan. Namni waa'ee Tigraayiif yaadu fi dhimmamu waliigaltee Pretooriyaa waggaa 3 deemu eessa jedhee gaafachuu qofatu gargaara malee tuttuqanii gara waraanaa deemuun kun sirriidhaa miti waan jedhu kan inni dubbatu. Amma asirratti wanni hubatamuu qabu oduun biraa takkatamee agarsiiftu waraanni TDF fi waraanni TPF walitti bu'iinsa godhan jiran akka argaatiin jirutti waraanni TPF jedhamu kuni garee TPLF tan mootummaa naannoo Tigraay kan yeroodha saniin hoogganamte natti fakkaatti. Gareen TPF jedhamtu gareen TDF jedhamtuun illeen loltoota waraana TPLF turanidha. Haa ta'u garuu warra gartee TPLF kana mormuudhaan naannoo kana keessa qubataniitiin jirani. Haa ta'u garuu eedalola warratti bananiitiin warra gartee TPF kana hedduu isaanii fixanii kaan harka kannanii kaan ammoo jalaa ori'anii baafatanii kaan isaanii wajjin walitti dabalamanii deemanii jiran. Eenyutu garee tana ayyaja jedhamee namoonni yaada tokko akka kannaatiin jirutti gareen tun ayyaja Streeta Shaabiyaa irraa fudhatteetiin yookaan warra Eertiraa irraa fudhatteetiin socho'aatiin jirti jechuudha. Yaanni irratti kannamaatiin jira. Oduun akkanaatu jira lolli ifatti eegalamuu isaati. Egaa dubbiin garamitti wanni jettu hedduu kan nama yaachiftuudha kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya rabbiin nagaa buusu malee lolli sodaanni kan Abiyyi faan gartee lola kana sababa godhanneeti Eertiraa tana dhoonnee Isaayyaas kararraa qabne asab ummata keenya deebifna jedhanii isaan eegalan suni amma ifatti gartee bifa kana fakkaatu kanaan eegalee jira fakkaatti. Gareen TPLF kun bakka hedduutti wal ciree jiraachuudha amma gartee akka argaatiin jirrutti kan mootummaa yeroo nagaa jedhu kan TDF jedhu kan warra TDF kana dura dhaabbatu loltuunis bakka lamatti bakka sadii bakka lama akkas qoqqoodamtee jirti. Warri gartee Geetaachooti illee garee biraa dhaabbatanii jiran warri gartee bulchiinsa mootummaa yeroo Tigraay ta'e sunis warra biraati. Egaa warri TDF kun garuu warra Dabratsiyoon faadhaa durfamu hin beeknu garuu waan akkasii deemaa jira. Haala kulli haal Tigraay keessallee wal qoqqoodii guddaa uumeetiin jira Abiyyi Ahmad. Wal qoqqoodiinsa kana keessa amma gareen takka gartee ifatti eeda kalola bantee gareen tun mootummaa irraa taate warra gartee ergama fudhatee Shaabiyaa irraa utaalee dhufe taate hin beeknu. Lolli eeda banameetiin jira. Hanga ammaan tanaa garuu mootummaan Itoophiyaadhaa ibsa hin kennine. Haa ta'u garuu yoo kan ibsa kan nu taate Eertiraan uummata kiyya nagaa miiteetii jirti. Itoophiyaa tadaffare jedhanii ka'uun isaanii waan hafan qabne. Lolaaf qophaa'amaa jira meeshaalee gurguddaa lolaa garagara gareen lachuu Eertiraan illee Itoophiyaa illee akka malee wal garsiisaatiin jiranii dhaadannoon garagaraa gaggeeffamaatiin jira. Lolli kun ammatti eegalamuu danda'a jedhanii akka malee xiinxaltoonni yaada kannaatiin jiranii biyya teenyaaf rabbi nagaa haa buusu malee dubbiin akka malee jajjabduudha fakkaatti. Obboleeyyan kiyya rabbiin nagaa haa buusuu jaati du'aa godha. Dibbee waraanaa tumurraaf qusadha. Waraanni gaariidhaa miti. Waraanni waggaa 7 guutuu uummata keenya waan irraan gaheetiin jiru argaatiin jirtan. Ummanni keenya nagaaf dheebote. Ummanni keenya gabbahee ol deebuuf dheebote. Obboleeyyan isin biyya alaa warri jirtan lola hin deeggarina adara. Lolli gaariidhaa miti. Lolli nurraa dhaabbachuu qaba. Lolli garee hundarraa dhaabbachuu qaba. Ummata hundarraa dhaabbachuu qaba. Karaa nagayaatiin gattaa'anii wajjin mari'atanii asabillee tanan argatuutu furmaata malee humnaan deemnee biyya namaa cabsine jedhanii humnaan qabne tanaan deemanii ummata miskiina achitti ficcisiisuun qabeenya ofiifuu biyya teenya irraa dhabamee qaala'insi jireenyaa ummata kaf godhe kan daranuu deemanii achitti gannaquun gaafa lola Tigraay biliyeena 100 meeqaata dhume obboleeyyan kiyya quba qabaadha. Ammallee kana daran jechuu kun qabiyyaan alaa kun faan. Kanaafuu diinagdee biyyattii ta duraanuu daaraa taa'ee tana gubbatti gaafa wanni kun eegalamee xiqqishuma dheeratu taate biyyattii teenya kufaatii hamaatu ishii mudatuudhaaf ta'a. Salphina hamaa ishii mudatuudhaaf ta'a. Sadarkaa diigamuu guutumatti dhabama taatee diigamuu waan kanarra fiduu malaa waan jedhu Jowaar Mohaammed barreeffama dheeraa sanitti dubbateetu ture. Barreeffama isaa dheeraa san bakka sanitti qoode afaan Amaaraatiin irra deebi'ee dubbate barreeffamaan gallakkise taakkaji. Deebi'eeti laayivii isaa takkaa cinaa taa'u afaan Oromootiin dabarse deebi'eeti afaan Amaaraatiinis eda dabarse jechuun dhimma kana ilaalchise. Dhimmi kun akka malee yaachisaadha. Laayivii seenee jechuun waan kana salphatti laayinaa jee yaa uummata keenya nagahaatu wayya nagahaatu furmaata naannoo Oromiyaa tana keessatti kunoo bakka adda addatti waraanni
halkanii guyyaa deemaatiin jira mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii garagaraa walirratti fudhataatiin jiran kana gidduutti harakkatu ummata keenya naannoo Amaaraa keessatti waraanni halkanii guyyaa deemaatiin jira kana gidduutti harakkatu ummata nagayaati kana gubbaan Afaarin eegalamtee Tigraayin eegalamtee Eertiraan achii gad dhuftee humni qilleensaatis walitti kaafamee yoo gartee obboleeyyan rakkoo guddaatu ummata irra gahaa jechuudha kanaaf lola hin deeggarina namni lola deeggartu kamuu shayxaanaati dhiiga shayxaana keessa lolli gaariidhaa miti lolli gaarii miti rabbi nagaa nu haa buusu jaa mirga ofiitiif falmachaa rabbi nagaa haa buusu jechuu gaariidha malee lola deeggaruun gaariidhaa miti waan akkasiiti mootummaan Abiyyi Ahmad haruma nagaati yoo sochee irra gaariidha jenneeti gaafachuu barbaannaa yoo kan nu dhaga'u taate nu dhaga'e yoo kan nu dhageenye taatellee wanni goonu hin jirtu gaa'eessuma kiyya bichuu taraatanuma achitti cabta yoo gartee dhugumaan shira dalaydee garas deemaa kan jiraatu taate taraatanuma gaadaara taataa yaani sitti manii jiran diddee deemaa jirta nagaatti gaayaa Abiyyi keenya rifeensa sirraa buqqifannee jirra taraatana nagaatti kuti waan akkasiiti kabajamtoota jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya waan akkanaatti deemaa jira faarsee bulaan maal jettan faarsee bulaan gara lolaa deemuudhaaf qophaa'a teessanii waa faarsuu fi olola oofuun olola waraanaa oofuun amma booda isin hin baaftu isin loluu qaba taraatana dhiibnetuma isin deena taraatana akka guune ummata nagaa humnaan guurtanii dirree san geessanii mun ficcisiifne isin waraanatti oofne isin seenuu qabdan isin warra interneeta gubbaatti waan maqaa keessan takka takkatti fuune footoo teessan takka takkatti qindeessine kunillee deemuu fedhii qaba jenneetu walaala isin laxxanuma takka takkatti harka dheereffannee jirra nuti illee ammaan tana seera boo tokko waraanatti ooftee tokko asii taa'ee gartee qalbii takkaawwanni jechuun akka adda addatti sumaa bashannanaa gabbee raayyaa ittisa biyyaa si oomna namni ati itti bilbilattee maallaqa illee irraa kafaltee deebisuu danda'u hin jiru maaliif itti yaannee goona waan san eessera boo miskiina qofa hallayyatti oofaa ooluun miskiina qofa waraanatti ooftanii ficcisiisuun eessera kana booda hin jiru kanaafi warri maqaa faarsee bulaatiin daldalaa jirtanii fi raayyaa miidiyaa taatanii as gubbaa nu cinqaa jirtan takka takkatti isinirratti hojjetaa jiran nuti illee arguuf jirtanii jecha waan deemu kanaafu dibbee waraanaa gaarii miti dibbee waraanaa tumurraa of qusadhaa nageenya uummata keenyaaf akka bu'uuratti hojjedha tanuma isinii dhaamna nagaan nuuf tura